Shamarka fuudhee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya odeessaaleetti fiixeewwan addunyaa irraan hordoftan marattuu nageenya keenya isin dhaqqabu qophii keenya odeessaalee ka torbaanitti yeroo sadi jechuunis kibxata kamisaa fi sanbata xinnaa akka guyyaa har'aa isin dhiyaatu ka sanbata xinnaatii walitti deebineetti jirra. Waahillan koo yuun ingidaa fi guyyoo waariyoo na wajjin qophii kana keessummeessuudhaan sa'aatii tokkoof na waliin turu haga xumuraatti nu hordofaa isiniin jennaa baga nagaan dhuftan. Hayya jalqabarratti waraanni bilisummaa Oromoo ajaji waraana bilisummaa Oromoo olaanaan jechuudha humnooti Eritiriyaa Oromiyaa kutaalee garaagaraatti bobbaafamanii uummata nagaa miidhaa akka jiran qa'ee hawaasa nagaa barbadeessaa akka jiran ibsa baasee jira. Dhimma sanarratti naasofna ajandaawwan jiran isin itti fufa. Gama kan biraatiin dhimmi dubbii ijoo ta'ee jiru dhimma aasxaa yookaan loogoo biiroon barnoota Oromiyaa jijjiirradhe jedhe ifoomsaa jiruuti. Dhimma kanaan wal qabatee hedduun qeeqa isaanii ibsaati kan jiranii biiroon kunis wanta jedhani qaba. Dhimma kana bal'inaan kan ilaallu ta'a. Hammaleellee ragaa kees biltsiginnaa irraan dhaqqabeen biltsiginnaan ammaan tana eegii waraani xumurametti wal nyaachuu jirti achirratti ammoo dookumentii baati tokko gubbaatu waan kanarraa bal'inaan dhossaan barattee jirti dookumentiin sun harkeen jira dookumentii sun irra naasofna dabalataan ammoo waraan kaab Itoophiyaatiin wal qabate eegii bari 2022 kun seen guyyaa 15 yookaan torbaan lama keessatti namooti 108 caalan ijjeefamu dhaabbati mootummoota gamtoomanii ragabee jira dhaabbatichi waraan kana yeroo natattamaan dhaabaa jedhetti mootummaa Abiy Ahmadiiti erga dabarsa jira Hammaleellee ergamaan addaa gaafa Afrikaa Jeffrey Feltman bakka bu'uun gara Itoophiyaa imalnameedhaan dhiyootuu Itoophiyaa dhufaa jedhanii Itoophiyaa qofaa miti Suudaan Saawudii Arabiyaa fi Itoophiyaa daawwatanii maqaan isaa David Satterfield jedhama. David Satterfield ergamaa addaa United States kan gaafa Afrikaa keessumaa dhimmoota Itoophiyaa Suudaanii fi Somaaliyaa irratti Jeffrey Feltman bakka bu'anii yeroo jalqabaatiif biyyoota sadan amma guyyoon kaase Saawudii Arabiyaa Itoophiyaa fi Suudaan daawwatu yeroo nu ga'e waa'ee sanaas hin mari'annaa. Jalqabarratti ibsa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo irraa eegallaa gabaabsinee ajandaa kana keessaa baana yuunituuf. Addi bilisummaa Oromoo waboon yookaan ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseeti kan inni jiru ibsi inni baase kun keessumaan afaan Ingiliziidhaan kan ba'eedha kanan arge hawaasa addunyaaf ergaa dabarsuu waan giddugala godhate fakkaata. Qabxiin ijoon ibsi kun irratti fuulleffate waraanni Eertiraa yeroo ammaa Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti bobbaafamuudhaan gochaa yakka suukanneessaa garaagaraa raawwataa jiraachuu waan ibsudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akka ibsetti yeroo ammaa waraanni Eertiraa bakkeewwan itti bobbaafamee jiru keessaa godinaaleen Wallaggaa lixaa akkasumas Qellee Wallaggaa darbee immoo naannoo Beenishaangul Gumuz iddoowwan Oromiyaadhaan wal daangessan isaan ijoo ta'uudha kan ibsee jiru waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Egaa kana duras bara 2021 baatii eblaa keessa gara Oromiyaatti bobbaafamee turu waraanni Eertiraa gara Oromiyaatti bobbaafamee turu yeroo sanatti immoo yakka yookaan gochoota suukanneessoo garaagaraa uummata irratti raawwataa turuudha kan inni ibsee addi bilisummaa Oromoo waboon jechuudha. Yeroo barreen gaddaa jechuunis waggaa tokkoon dura yeroo bobbaafamee turetti Oromiyaatti bobbaafamee turetti yakkoota suukanneessoo garaagaraa uummata irratti raawwataa tureera kan jedhu ibsi kuni keessuma caamsaa darbe keessa godina Wallaggaa lixaa aanaa Sayyoo Noolee keessatti kunnaan bultoota tarba ta'an badii tokko malee akkanumaan jimlaadhaan ajjeesuu isaa fakkeenyummaadhaan ni eera. Egaa waraanni Eertiraa Oromiyaadhaan alas iddoowwan bobbaafame birootti yakkoota garaagaraa raawwataa turuu isaa wanti ibsu yookaan wanti eeru ni jira ibsi kuni. Yakkoota suukanneessoo waraanni Eertiraa raawwataa jiru kan ammoo addunyaan callistee ilaaluutu amma gara Oromiyaatti akka babal'atu taasisee jechuudhaan xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa dhimma kanarratti ta'uu akka qabuuf wanti inni gaafatanii waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaa jiru. Akkuma nulleen ibsa kan qofatu hundaan torbaanota dabran kan keessa irraa gabaasa turre yoon gabaasa tokko hojjete jira lixa Oromiyaatti konkolaataan 69 ol waraani bobbaa jiraachuu dubbachaa ture aanaan filloo qofa irratti aanaa tokko irratti kan malee kibba Oromiyaa jiddu galeessa Oromiyaa keessa uummata gubuu uummata qulqulluu jeesu eegi waraan kaaba irra xiqqoo boqonnaa argatanii garan deebi'anii Oromoo irraa waan xiyyeeffatan fakkaatanii sun pilaanii sirni biltsiginnaa dookumentoota nu dhaqqabde keessa karoorfate keessa waraan bilisummaa Oromoo waliin korinteenu mariin qabnu
in balleessinaa dhaadannoo dhooti isaalee dabirra balinaan dubbanne jirra amma gabaasa ibsa ajajaan olaanaan waraan bilisummaa Oromoo baasan keessatti waraani biltsiginna waggootaaf nu waliin lixa Oromiyaa naannoo Qeellam Wallagga fa Wallaggi lixaaf akkasumas naannolee Beenishaangul Gumuz jidduutti wal turreen loltooteen mo'achuu hin dandeenye kanaafuu loltoota garee Shaabiyaa irra fidateen uummata keenya gooluu irratti argamaa jedhe jira waraani kun armaan durallee barkum lamaaf akkuma yoo injir kum lamaaf 21 keessa naannoo bila keessallee qonnaan bultoota torba dabalatee namoota nagaara shanuu man uummata gubuu yakkoota hamaama Oromoo irratti hojjechaa qubqabdanii irdeebin gaafasillee iyyan nu gooneen mootummaan Abiyyi Ahmad Oromiyaa waggaa 3 guutuu cufee addunyaan qubin qabna haleela ture nama jeessa ture yakkoota hamaama hojjechaa ture nu iyyan gooneen na waraana sun keessa deebee ture marsalamee soofam deebee uummata gooluu jira mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa fudhatamu uummata hin qabne waan taateef uummata irreen bulchuuf jilbifachiisuuf Oromiyaa gooluu jira addunyaan calliftaa afaan qabattee ilaaluun qabdu nu ammoo waraana bilisummaa Oromoo ibsisa kan keessatti uummata Oromoo akkasumas sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan tissuuf waan dandeenyu guutuun goona waraana Abiyyi Ahmadiin qolannaa jedhe jira ibsi waraana bilisummaa Oromoo gabaabina kanum fakkaata. Gabaabsee waan kaan keessaa irra deebi'ee kaasuudhaaf tokko dirreen waraanaas dirreen siyaasaas gara giddugaleessa biyya Oromiyaatti deebi'uusaa inni darbe odeessaalee irratti sanada Opiidoo bilisummaa Oromiyaa giddugaleessa godhannee kaafnee turre keessumaa akka ibsa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kana irratti kooriidariin Oromiyaa fi Asoosaa wal quunnamsiisu humnoota Shaabiyaa kanneeniin reed godhamaa to'atamaa akka jiru kan dhagaa jiru kun immoo kan ta'eef waraanni bilisummaa lixa Oromiyaa keessumaa godinaalee Wallaggaa keessa socho'u humna mootummaatii ol waan ta'eef humna kana cabsuudhaaf waraanni Abiyyi Ahmad waan hin dandeenyeef humna Shaabiyaa akkuma loltootaa fi uummata Tigraay cabsuu baadheef itti fayyadame gara Oromiyaatti bobbaasuu odeeffannoon waraanni bilisummaa Oromoo karaa press release yookiin ibsa baase kanaan argannee jirra egaa humnooti Shaabiyaadha waraana qofa osoo hin taane caasaan basaasaa isaanii intelligensiin Eritreyaadha biyya guutuu dhuunfatee akka jiru yeroo garagaraatti waan irra deddeebiin dhagaa turtan daawwattoota keenya haleellaan loltoota Shaabiyaa qofa osoo hin taane haleellaan qilleensaarree kutaalee Oromiyaa garagaraatti irra deddeebiin raawwatamaa akka jiru ibsa isaa keessatti ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kaasee jira karaa biraatiin immoo ka xiyyeeffannaa argachuu qabu ibsa isaa keessatti ka waraanni bilisummaa Oromoo kaase hawaasi addunyaa irra caalatti xiyyeeffannaan isaa kaaba Itoophiyaa yookiin Tigraay keessa ture haa ta'uuti immoo cubbuun dararaan gidiraan Tigraay hin caalle Oromiyaa keessatti raawwataa akka jiru kaasee jira sanaaf waan Oromiyaadha xiyyeeffannaa argachuu akka qabudha ergaa kana keessatti kan kaa'e yakkoonni waraanaan wal qabatanii loltoonni Eertiraa raawwatan kanaan durallee ajandaa ijoo miidiyaalee addunyaa ta'eeti kan inni ture keessumaa lola Tigraayin wal qabatee iddoowwan kanneen akka Aksuumitti gochi duguuggaa sanyii isaan dhalattoota Tigraay irratti lammiilee nagaa irratti raawwataa turan humni kun ammam humna badii akka inni ta'edha kan inni argisiisu humni badii akka kana fakkaatu gocha dirqiin gudeedduu gocha saamichaa ajjeechaa jimlaa haga duguuggaa sanyiitti ga'u Tigraay keessatti raawwataa ture kun yeroo ammaa gara Oromiyaatti akka bobbaafamu taasifamuun hawaasa keenyaaf yaaddoo guddaadha. Humni kun iddoo sila ibsa kana keessatti eerame aanaa Sayyoonoolee qofatti miti kanaan dura yeroo bobbaafame ture gara Gindabarat Shawaa keessatti yakka guddaa raawwataa turuusaa nutillee wanti nuti gabaasaa turre ni jira. Egaa amma immoo bal'inaanidha humni kun guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gama sanaan taasifamu waraana Eertiraa fi humna addaa poolisii Oromiyaatiin akka hoogganamu ta'eeti jira jechuudhaan wanti inni eeru ni jira ibsi kuni warri federaalaa haleellaa xiyyaaraa fi dirooniidhaan raawwataniin warri kun ammoo lafoodhaan bobbaafamanii jiraachuudha kan inni eeru. Egaa gochoonni kana dura Tigraayitti dhagahaa turre kun ededaan gara Oromiyaatti deemaa jiraachuu isaanii waraanni guutummaan guutuutti dirree Oromiyaa keessatti akka ta'uuf yaadamee biltsiginnaan bifa kanaan hojjetaa jiraachuu yoo hatattamaan hawaasni addunyaa gidduu galee waan kanatti fala gochuudha baate yakkoonni suukanneessuun sun itti ufiinsaan ammas Oromiyaa keessatti humna kanaan raawwatamuuf kan jiran ta'uudha. Kun gam tokkoon yaaddoo guddaadha. Hawaasa iddoowwan loltoonni kunniin itti bobbaafamanii jiranitti dararaa argaa jiruuf illee Oromoon guutuu addunyaarra jiru sagalee ta'uun barbaachisaadha jedhee yaada. Yaa loltoota Eertiraa loltoota biyyi bakka bu'uu dandeettu disipiliiniin isin itti illee injitelleen haalli isin keessa jiraatulleen loltoota ergam garee maafiyaa fudhatte chochootu. Maafiyummaa
mootummaan Dr. Abiy Ahmed jalqabe waggaa afran biyyattiin goola turee fi ka'umsiisa Isaayyaas Afwerqi jechuudha. Isaayyaas Afwerqi nam kiraateriyaa mootummaa guutuu danda'u miti. Nam duuriyyuma uummata hoosteeji gootee waggaa 27 waggaa 30 konstituushinii tokko malee filannoo tokko malee paarlama tokko malee waan feet gootee biyyi bulchitu waan taateef loltoota Eertiraa akka isaan criminals ta'anii akka isaan criminals maafiyaa ta'an addunyaan irra waliigaltee jechuudha. Gudeeddifaa namoota rashaanufaa jimlaa nama yakka maantana waraani bilisignaa hojjetu kana achirra korroju loltoota Eertiraa irra barate by the way. Loltoota Itoophiyaa disipiliina akkanaan qabdu. Durii illoo taate civilians yoo protestiin jiraatu uummata dhukaafte jeesu amala akkasiin qabdi. Garuu man uummata deemte man uummata gubuu dubur gudeedu saamu gocha kana kan keessa hin turre gocha kana amma loltoota Isaayyaas Afwerqi fudhattee amma wanni guddoon mootummaan bilisignaa tolchuu jiru mootummaan bilisignaa namichi tokkotti gowwaa wayiiti ree qaba. Ree isa keessa korbeessi ree tokko halkan jeeqee dadhabe korbeessi ree bir jira obobobo jedhee halkan ree dhawwee naani waraabes hama qayollaa baay'uusa jirtu tokko jira balbal banee korbeessi kun rakkise jira waraabessi kun kan nyaatu jedhee waraabessi balbala seensee jechuudha. Waraabessi ree dhibba olii jala jeesse inni kabarbaat korbeessu nyaachisuuf garuu ree dhibba jala fixe jechuudha. Bilisignaa warshaneedhaan yookaan warshaneedhu waraan bilisummaa Oromoo balleessuu fedha haadhi jeesuu jirti man uummata gubuu jirti uummata gudeetii jirti Oromiyaa iyyoomsuu jirti jechuudha. Deegaggalchuu jirti uummatiin qotaati hin bocaat nagaan qab bultiin qab armaanoon geemmii armaan ammoo mootummaa shorro keessatti ta'e balleessuu jir dhugaan uummati Oromoo kee jiru ibsi addi bilisummaa Oromoo kun yeroo waraana bilisummaa Oromoo kun yeroon kennu of course reality Oromiyaa ibsuu dandeenye yuuyaan is a little wanni Oromiyaan kee jirtu dhugaa Oromoon kee jira addunyaa qub qaba kanaafuu yakki waraana gurdaan hojjetamuu jira garee Isaayyaas Afwerqi bobbaas garee shiftaa uummata qulqulluu bobbaasanii ficcisiisuu jiranii Oromoon callisuu hin qabeenya tooppikii itti aanu dabar. Ajandaa keenya lammaffaatti dabarree jira daawwattoota keenya akka daawwataatti jirtan odeessaalee keenya kan sanbata xinnaati. Ajandaan keenya itti aanu waa'ee jijjiirama asxaa kan biiroo barnootaa Oromiyaa tibbana ajandaa miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee jajjaboo kan biroollee ta'edha. Tibbana asxaan biiroo barnootaa Oromiyaa kan duraan beeknu bifa haaraadhaan akkaataa eenyummaa seenaa fi duudhaa Oromoo ibsuu hin dandeenyeen asxaa biraatiin bakka bu'eera. Waan sun immoo atakaaroo kaasee jira. Biiroon barnootaa Oromiyaas karaa itti aanaa hogganaasaa miidiyaa BBC Afaan Oromootiif deebii kenneera. Waan sanarratti haa dubbannu. Akkuma ati kaaste dhimmi loogoo yookaan asxaa biiroo barnootaa Oromiyaa jijjiiramuu kun dhimma miidiyaalee hawaasaaf akkasumas mainstream miidiyaa irratti illee ajandaa ta'ee jirudha. Dhimma atakaaroo jabaa kaasaa jirudha. Egaa biiroon barnoota Oromiyaa maalidha kan inni jijjiire dhimma jedhu ilaalaa deemuun barbaachisaadha jedhee tayyaada waa'ee loogoo yookaan asxaa jijjiiramuu kana gaafa kaasnu inni guddaan biiroon barnoota Oromiyaa loogoo yookaan asxaa isaa duraanirraa haqee mallattoo calaqqee eenyummaa Oromummaadha. Amma asirraa akkuma argaa jirrutti loogoon yookaan asxaan kun wantoota garaagaraadha kan inni of keessatti qabatee jiru. Gam tokkoon faajjiin sirna gadaa jira, gama kan biraatiin odaan jira, qubeen afaan Oromoon jira baacaadaa jedhee akkasumas guucni egeree Oromiyaa ibsuu mul'isu kitaaba bifa dirree magariisa Oromiyaa mul'isuun qophaa'e irra dhaabbatee haalli inni itti mul'isu ni jira. Walii galaan gaafa walitti qabdee ilaaltu loogoon yookaan asxaan biiroo barnoota Oromiyaa duraanii kun mallattoo calaqqee Oromummaa ta'an kanneen akka odaa, kanneen akka sirna gadaa, kanneen akka qubee afaan Oromoo kanaaf dhimmoota jajjaboo Oromoo biratti hiika guddaa qaban hedduu kan of keessatti hammatee fi eenyummaa Oromummaa fi Oromiyaa kan calaqqisiisu ture jechuun ni danda'ama. Haa ta'uti asxaan yeroo ammaa biiroon barnoota Oromiyaatti jijjiirachuudhaaf filatee jiru. Tokkoffaa halluu dhumti inni filate illee halluu falaasama Oromoo keessatti hiika baay'ee hin qabne hiiki isaa gas mara ba'ee yookaan booldi ta'ee mul'atu miti. Cuquliisni maal akka inni bakka bu'u baay'een keenya gas mara an akka nama dhuunfaatti baay'ee hin beeku yookaan dhimma hiika guddaa qabu ta'ee falaasama Oromoo keessatti yeroo inni ba'ee mul'atu hin argu. Darbee loogoo kana yookaan asxaa haaraa ba'e kanarra mallattoon calaqqee eenyummaa
Oromoo yookaan sabichaa mul'isan tokkollee hin jirani. Barreeffamuma biiroo sana ibsu kan afaan Amaaraa fi afaan Oromoodhaan qophaa'e darbee halluu cuquliisa kan falaasama Oromoo keessatti agas mara hiikni isaa booldi ta'ee hin mul'anne kanarratti kan hundaa'e dhagaa. Maaliif mallattoolee eenyummaa Oromummaa kana ofirraa haquudhaaf murteessee waan jedhu adeemsumaan ilaali. Yaa wanni ta'uu jira. Is obvious wama wagga sadeen dabre Oromoon wawwaata tur shakka turetti practically nu mul'ate kunini waan Oromoo bakka bu'uu danda'a laanuma jalqaba irratti Oromoo aamilee isaa cabsanii ayyooti isaa hidha galchanii namoota kaan ijjeessanii kaan biyya baasanii amma nam dubbachuu danda'a nama influence uumuu danda'a cufayyuu eegii under the control godhanii dhibba rangaanii eegii aamilee uummata xiqqoo gad buusaniin duubatti gar projektii karoorfatanii seenanii jiran jechuudha. Projektiin waliigalaa projektiin Dr. Abiy Ahmed khasoob hin qabne hamaan hin qabne Itoophiyaa gudditti ijaaru. Itoophiyaa gudditti ijaaru keessatti ammoo Oromoo maal akka ta'u walumaan beekna. Itoophiyaa gudditti jedhan. Gudditti warri jedhu yaa akkasuma inni yaamna. Itoophiyaa gudditti sun keessatti Oromoon diin Itoophiyaa gudditti jedhanii yaadan. Bakka Oromiyaa naannoon jedhamti jirtutti yookaan uummati Oromoo jedhan jirutti Itoophiyaa guddoo ijaaruu akka hin dandeenye namanii jechuudha. Kanaafuu waan uummata Oromoo ilaalata kan balleessu karoora jalqaba maal godhani waan uummata Oromoo ilaal kan balleessuu fi practical itti dhufan Oromoo waggaa afuriin dur gaaf qabsaa gaafi gurguddoo gaafachaa ture. Gaafi Oromoo sun am sadarkaa waan gaafachaa ture dhabuu callaa miti wanni si gaddisiisa wamti xiqqoo bar wayyaaneetu qabnuyyuu sadarkaa dhabuu gubbaa jirraa jechuudha. Sun keessa tokko qube am namoonni tokko amma mormiin akkana kaatee fuul feesbuukii gubbaa deemtu taph itti fakkaatiin jira. Maal logoon jijjiiramu baatte is not about logoon jijjiiramu dhabuu miti karoori waan kana what is the mission behind waan kan tolchuuf maaliif barbaachisee waan jette mee mallattum warra kanayyuu ka fudhannu mallattum ammaan tana Biraanuu Naggaa jijjiirkan ka fudhannu jalqaba irratti wanni sun maaliif jijjiiruu barbaachisu waan jedhe irra dubbachuu barbaadu wanni jijjiiruu barbaachisaniif waan dhibii miti aabaa caada jechuun qubee afaan Oromoo balleessuun karoor mootummaan Dr. Abiy Ahmed karoorfata harka qabu karaa Biraanuu Naggaatiin hojii irra oolchuuf lamaffaa naannoo Oromiyaa jedhama akka hin jiraan naannoo Itoophiyaa wanni Itoophiyaa akka waliigalaa maqaa Itoophiyaa malee maqaan Oromoo akka hin dhaan alaama abbaa gadaa balleessu amlaal dubbisuun odaa jira odaa kan ilaan arguun barbaadan arma alaabaa Oromiyaa jira alaabaa abbaa gadaa jira alaabaa abbaa gadaa kan ilaan arguun barbaadan cuuf caala aabaa caada qubeen jettu sun hiika dhibi qabdi qubee qofaa miti by the way dhalooti ammaan tan jiru dhalooti sadarkaa kanaan Oromiyaa ga'ee Abiy Ahmed faa garbummaa wayyaanee jala baasaa akkasiin uummata irra bookkiftu godhe dhaloota qubee kanaa jechuudha. Qubee cabsuu fi istiraatejii karoorfatanii ittiin deemuu jiranii jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti am justify godhuuf gad baanii wanni kun hiikaan isaatu maali yoo ta'e hiika waan tokko hin qabu. Halluu cuquliisa kun maal yoo ta'e opiniyoon tokko si deebisuu hin dandeettu. Amma ganam lafa fakkaatee tokko maal jetti samaayii fakkaataa. Maani duumessa fakkaataa jedhan kanaafuu nu imalii keen gaafa Afrikaa ijaaru si dhukkubdi beekte yeroo tokko wargan dufi ijaaru dadhabee ilmaan nama du'a oolanii gaafa Afrikaa rabbi waliin dorgomtan makti gooti wanni godhamuu jira guutuma guutuutti eenyummaa Oromoo dhugaa Oromoo garte calaqqee waan Oromoo agarsiisa balleessu karoora suyyaa jalqabe Oromoon taa'ee ilaalmoo falmatee soolishinii fidaa walumaan ilaallaa jechuudha. Dhimma kanarratti hoogganaa ittaanaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el yaada BBC afaan Oromootiif kennan daawwannee gara marii keenyaatti deebina. Loogoo qabna ture abdeet gochuu barbaanne abdeet goone kun immoo fedhii keenya malee namni irratti murteessu hin jiru dhaabbanni baay'een loogoo isaa guyyaa guyyaan jijjiira. Loogoo san keessatti wantoonni mul'atan tokko yeroo ammaa kana keessatti jaarraa ammaa kana keessatti promote gochuu waan hin barbaanne already established waan ta'anii jennee ka fudhannee jijjiiruuf deemne. Already post egagoone gara ji'a afuriitti publikiin yaada irratti kennaa turanii isa sana fudhannee fooyyessaa dhufnee faayidaan isa ta'e kana ta'a jennee qilleensa irra oolchine. Tureera kun bar qilleensa irra gara ji'a jahaan tura. Kanaaf amma inaugurationiin isaa hin gaggeeffamne. Officially gaggeeffamu immoo kun akkanumatti biiroon barnoota Oromiyaa fuudhee kan itti fayyadamu otoo hin taane uummataa fi stakeholderoota yookiin immoo dhimmamtoota hundaaf tokkosaa achirra ka jira waa lama waa sadii isaan jechuun maal jechuudha isa jedhu kan kanaan dura maaliif jijjiirame isa jedhu sana ibsiin kennamaa fi inni publicize ta'a. San booda logoon kun kanaaf jijjiirame isa jedhu sana uummata Oromoo isin hordofuuf ibsitanii gaariidha.
Loogoo duraanis numatu baase. Waggaa 3 dura bahe. Loogoon sun yeroo sanatti waan yeroo sana jiru mul'isa. Amma immoo loogoon sun reyaalitii amma jiru mul'isu. Kanaaf amma haalarra jiru irratti hundaa'ee loogoon nuti amma akka loogoo biiroo barnoota Oromiyaatti bakka nu bu'a jennu kana ta'uu hin qabu kana ta'a.